Akkam jirtu araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu jedha maatiin Waaqayyoo. Akkam nagaa keessaniisin maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Anis nagaa kootii Waaqayyoo taa'uu keenya ka'uu keenya ba'uuf galuu keenya hundumaa irratti ulfinni isaa mul'ate. Guyyaa har'aa kana akka wal agarruuf waan nu eeyyameef maqaan isaa galateeffamu jedha. Har'a immoo bifa haaraatiin mata duree isiniif ta'a kan jedhu isiniif fileetaniin jira. Kanan isiniif filadhe kun waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ibsudha. Maatiyos boqonnaa 24 keessa dhaqnee ilaallachuudha. Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa tokkootii kaasee baay'eesaa yoo ofii keessan dubbifattan waan jiru bal'inaan argachuu dandeessu. Kun bifa salphaatiin yookiis immoo bifuma namaa galuutiinis taa'eera waan ta'eef namni kamiyyuu yoo dubbise haalli addunyaan keenya har'a keessa jirtu kun waa'ee milikkitoota dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maal akka inni ta'e ifaaf ifatti nutti hima. Dhufaatiin isaa balbala akka inni ga'ee jiru, dhufee akka inni jiru, dhufuuf akka inni jiru. Namni tokko tokkoon kiristaanni amanataa kan ta'e hundumtinuu dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos of qopheessee jira moo eessan jira jedhee galagalee akka inni of ilaaluuf yookiis dhaabbatee namni kamiyyuu akka of ilaaluutiif nu gargaara barumsi kun har'aa kun jechuudha. Har'a addunyaa kana irratti yoo ilaallu dur waggaa 20 waggaa 30 dura kan nuti beeknu maqaa Kiristoos waamuun ulfaataa ture. Naannoo nuti jirrutti jechuudha. Gaddoo kaan illee hin beeku baay'inaan Pirotestaantii ta'uun akka salphinaatti akka badisaatti yeroo itti ilaalamu jira. Namni Pirotestaantii ta'e akka badeetti, nama keessaa akka adda baheetti. Karaa gara biraa immoo qoqqobbiin illee iddootti irratti gaggeeffamee Pirotestaantonni bakka awwaashaallee akka isaan hin arganne, hawaasa keessa akka isaan hin jiraanne godhamaa ture. Kuni waggaa 20 dura qofa otoo hin taane waggaa dheeraatiif jechaadha. Waggoota 1000 oliitiif kan ta'u gocha akkasii kun amantoota irratti gaggeeffamaa ture. Bara ergamootaa immoo baay'inaan ergamoonni ajjeefamaa turanii adamsamaniitu jechuudha. Mana hidhaatti darbatamaa turanii akka namaatti akka isaan hin ilaalamne. Kun badii biraatu jira otoo hin taane Kiristoosumaan waan amanataniif malee waan biraa hin jiru. Inni kun immoo ergaa Yohaannis keessatti kan inni dubbate dursanii Kiristoosiinis waan jibbaniif yoo isiniin jibbane biyyi lafaa yoo isin jibbite hin dinqisiifatiinaayedha. Dhuguma Kiristoosiin iyyuu gara biyya lafaatti fayyisuudhaaf yeroo itti dhufe biyyi lafaa isan simanne. Inni saba kooti jedhee gara saba isaatti dhufe sabni isaa garuu isan simanne jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 keessaatii yoo dhaqnee dubbifanne jechuudha. Kiristoosiin kan hin simanne onoon nu simachuu hin danda'an waan irraa eegnu hin qabnu biyya lafaarraati jechuudha. Biyyi lafaa kan keenyas miti. Biyya lafaa faana tokkummaas hin qabnu. Ifnii fi dukkanni tokkummaa waliif hin qabani jechuudha. Kanaaf egaa dhufaatii isaa isa dhumaa kanaatiif immoo dhufee inni warra jibbaman kana warra tuffataman kana fudhachuudhaaf hin dhufa. Dura saba isaa barbaachaaf dhufe amma barbaacha yookiis fayyisuudhaaf dhufe amma immoo saba isaa fudhachuudhaaf dhufa Kiristoos lammaffaa jechuudha. Inni duraa fayyisuuf dhufe nama carraa kanatti fayyadamee isatti amane hundumaatiif fayyisuudhaaf jedheetu dhufe. Warra isa simataaf ijoollee Waaqayyoo akka jedhaman haboo kenneefira. Warra isa simachuu didaniif immoo akka isaan firdiitti galan wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irraati akkuma kaase warra Waaqayyo biyya lafaa jaallateera tokkicha ilma isaa kennutti warri isatti amanan haa fayyaniif warri hin amanne immoo ammayyuu itti faradameeraadha. Kanaaf warra itti faradame firdii jala turanii warri fayyan immoo maqaa Kiristoosiitiin akka isa biraa jiraataniif isaaniin fudhachuuf hin dhufa. Akkasumas Phaawulos kan inni dubbatu ergaa isaa keessatti ijji namaa kan hin argiin, gurri namaas kan hin dhaga'iin, harki namaa kan hin ijaariin Waaqayyo saba isaaf warra isa jaallataniif qopheesseetu jira jedha. Ifama. Kanaaf Waaqayyo han akkasii kana mandara akkasii kana qopheessee mandara warqee irraa ijaaramte kana qopheessee saba isaaf kaa'ee jira waan ta'eef teessoo mootummaa bakka jiranitti mootummaa Waaqayyoo bakka jirutti saba isaa fudhachuuf dhufaa jechuudha. Kanaaf sagalee isaa keessaa wangeela Yohaannis boqonnaa 24 kana keessaatii mee maqaa gooftaatiin sinifan dubbisaa lakkoofsa sagalirraatii kaasee 24 lakkoofsa sagalirraatii kaasee
akkas yommus rakkinatti dabarsanii isin in kennu, isin in ajjeesu. Anaaf jettanii saba hundumaa biratti kan jibbamtan in taatu. Yeroo sanatti namoonni baay'een in gufatu, walii isaaniis dabarsanii wal kennu, walis in jibbu. Raajonni sobduun baay'een in ka'u, namoonni baay'een in wallaalchisu. Seera malee jiraachuun waan baay'atuuf jaalalli namootaa baay'een ni qabbanaa, ni deema. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu garuu in fayyaa jedha maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Asirratti dubbii sagalee Waaqayyoo kana keessaatii kan nuti hubachuu qabnu yaa maatii Waaqayyoo waan gurguddaan qabxiin as keessatti jira jechaadha. Inni tokkoffaa biyyi lafaa akka isheen sin jibbitu kun haaraa miti. Kuni akkuma jenne jaarraa tokkoffaarraa kaasee yeroo ergamoonni jiran, yeroo raajonni Phexros fa'aa ergamoonni Waaqayyoo yeroo turanis dabarsanii nama kennuun, nama hidhuun, nama ajjeesuun kan turedha. Wanti haaraan garuu wanta haaraan har'a dhuma biyya lafaa agarsiisu garuu jira. Inni kun raajonni sobduun baay'een in ka'u, namoota baay'ees in wallaalchisu jedha. Isa kana kan nuti dubbachuu baruu qabnu jechuudha. Bara dhumaa kanatti raajonni baay'een raajonni sobdoonni jedha. Ammas irra deebi'een dubbadha. Raajonni sobdoonni lafa kanarratti ni baay'atu, nama baay'ees ni wallaalchisu jedha. Kana ittiin qaanofnu hin sodaannu sagalee Waaqayyootu jedha waan ta'eef. Sobdoonni lafa kanarratti ni baay'atu. Waaqayyo otoo isaaniin ergin Waaqayyo nu ergeera jedhu. Waaqayyo otoo isaan ittiin dubbatiin Waaqayyo nutti dubbateera jedhu. Waaqayyo ittiin dubbanne. Warra sobdoota kana har'allee Waaqayyo immoo salphisaa jira. Akkamitti salphisa? Waan isaan dubbatan akka dhugaan taane godhee jira. Soba waan ta'eef sobatti akka inni jijjiiramu godhee jira Waaqayyo. Baay'een isaanii ni sobu argaa turre. Baay'een isaanii raajii dubbachaa turani. Raajii isaan dubbatan immoo soba ta'ee argameera. Garuu nama amansiisuuf har'allee kan isaan tattaafatan innoo raawwachuu dide yoo jedhamanii situ laphee keetuun amannee siin jedhu as deebi'aniitu. Laphee keetuun amannee toon taane sobduu waan ta'aniitiifidha malee waan biraa hin jiru. Han inni soba ta'eefi kitaaba qulqulluu keessatti raajonni dubbatanii han soba ta'e tokkollee hin jiru. Han duubatti deebi'e tokkollee hin jiru. Han dubbatama hin raawwatamas. Raajiin waaqa biraatii dhufe akkasidha. Wanti dubbatame hundumtinuu dhugaadha. Wanta ta'uuf jiru dubbatama. Wanta ta'uuf jirutu Waaqayyo itti dubbata. Waan gochuu qabu hundumaa garboota isaatti otoo hin himiin hin raawwatu Waaqayyo jedheera waan ta'eef garboota isaatti himaa hin raawwatas. Har'a garuu sobdoonni yeroo soba ta'u sintu amanuu didee jedhu. Nutu amanuu dide miti. Isaantu sobduu waan ta'aniitiif kan inni raawwachuu dideefi jechuudha. Kanaaf ammaga inni kan biraan saba hundumaa akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun mootummaa biyya lafaa in lallabama jedha. Wanti dhumaa biyya lafaa kanaa ta'uusaa agarsiisu kun hanga daarii lafaatti wangeelli lallabaman. Addunyaa kanarratti har'a waa'ee Kiristoos kan hin beekne jiru. Lallabamaa jira. Hunduu beeka waa'ee Kiristoos, waa'ee fayyisuusaa, waa'ee dhufaatii isaa hundumtuu beeka. Lallabameetu jira. Inni kun milikkita isa dhumaa yookiis immoo dhufaatii Kiristoosiif firdii akkatti ta'uutiif wangeelli hanga daarii lafaatti lallabamaa jira. Dhufaatiin gooftaa keenyaa ga'uusaa agarsiisaa jechaadha. Kanuma biraa itti fufee egaa inni jibbisiisaan iddoo qullaa'aa xureessu sun inni Daani'el raajichaan waa'ee isaa dubbatame iddoo qulqullaa'aa dhaabbatee arguuf jirtu jedha. Karaa gara biraa aarsaa Waaqayyoorra inni xuraa'aan inni jibbisiisaan yeroo itti dhaqee irra ejjetu jira jedha. Raajii Daani'el keessattis dubbatamee jira waan ta'eef kun egaa raajota sobdootaa faana wal qabatee wanta jiru agarsiisa. Yeroo sanatti jedha lafa qotisaa inni jiru wayyaa isaa fudhachuudhaaf hin galiin. Iddoo qotisaa inni jiru bantii manaarra inni jiru achirraa gadi hin bu'in. Kana jechuun bakka jirtutti of qopheessi. Waan hojjettu, waan gootu, bakka jiraattu, lafa jiraattu hundumaatti of qopheessi malee olii gadi hin raafamiin jedha. Ammas irra deebi'ee waa'ee raajii sobdootaa
irra deebi'een boqonnaa 24 lakkoofsa 23 irraa isin dubbata. Egaa yeroo sanatti namni ilaa masiin as jira yookiis achi jira yoo isiniin jedhe hin amaniina. Masihiin sobaatii fi raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ame warra waaqayyoof fo'amaniyyuu akka wallaalchisaniif milikkita gurguddaa fi dinqii baay'ee in agarsiisu. Kunoo ani duraan dursee isinitti himeera. Maatii waaqayyoo ammas irra deebi'ee isinitti hima. Aan ofii koo waanan dubbadhe miti kan Yesuus dubbate isinittan hima. Akkas jedha irran deebi'a 23 irraa. Yeroo sanatti namni ilma ilaa masihiin as jira yookiis achi jira yoo isiniin jedhe isin hin amaniina, isa hin amaniina. Masiihonni sobdoonnii fi raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ame warra waaqayyoof fo'amaniyyuu akka wallaalchisaniif milikkita gurguddaa godhu. Milikkita gurguddaan isaan godhan kun maalinniidha? Har'a milikkita ilaallee karaarraa kan kaannu yoo jiraannee fi maaloo maatii waaqayyoo har'umarraa kaanee of haa eeggannu. Milikkitaan miti kan nuti amannu. Raajii kamiyyuu qoraa malee hin amaniinaa jedha sagalichi. Ani raajiin hin jiru jechaa hin jiru. Raajiin jira. Waaqayyotti dubbatu hin jiru jechaa hin jiru. Waaqayyotti dubbatu jira. Garuu maal gochuutu ni jira? Masihiin achi jira. Gama sana gaheera. Yeroo darbe fakkeenyuma isinitti fudhanna. Asuma dhiyoo daangaa Itoophiyaa irra kan jiru naannoo Keeniyaatti kan gaggeeffamaa ture. Keeniyaa keessatti raajonni sobdoonni akkasii ka'anii tokko ani Kiristoosidha Waaqa biraan dhufe jedhee kan namoota baay'ee sagachiisaa ture illee tarii argitaniittu ta'uu danda'a. Garuu kun qabatamaan ta'e jira. Karaa gara biraa immoo nyaata nyaatiinaa, dhugaatiin Kiristoos gaheera waan ta'eef dhugaatiin dhugiinaa. Waan kamiyyuu isin hin barbaachisu jechuudhaan namni midhaan irraatii lagatee namni hedduun lubbuu akka dhabu ta'eetu jira. Kana raajiin inni nuti hin amaniinaa jedhee sagaleen waaqayyoo dubbatu kun masihiin as jira kunooti ani jira ani Kiristoosidha nuun jedhee jira. Keeniyaa keessatti Itoophiyaa keessatti dhufuu danda'a bor. Asuma biyya keenya keessatti dhufuu jira. Amma qabatamaan waa'ee 666 biyya keenya keessatti waa'ee Illuminaayitii ilaalaa turre. Illuminaayitiin ifa bayeema miseensa ta'aa birrii fudhadhaa duroomaa jedhee kan ittiin nama goomsu jira har'a. Isa akkasii miti raajiin inni kun ifuma bahee seexanumatu ifuma baheetu maallaqaan nu goomsee garaa keenyaan nu goomsee qoonqoodhaan nu goomsee daandii waaqayyoo irraa nu kaachisuutiif kan deemudha. Isa akkasii miti. Garuu waldaama waaqayyoo keessa taa'ee maqaa Kiristoosii waldaa banatee raajii kan dubbatu. Maqaa Kiristoosiin waldaa banatee maallaqa kan walitti funaanaa oolu. Odiitiin qabu, asraanni isaan beekamu, kennaan isaa adda baheen beekamu, maallaqa qofaa funaanu. Taargeetiin isaan qabanis maallaqa funaanuudha malee wangeela Kiristoos lallabuu miti. Wangeela Kiristoos lallabuudha too ta'e immaa caaseffamni waldaan mataasaa danda'e jira. Asraanni akkamitti akka kaffalamu wangeela kanarra jira. Asirratti nuu taa'ee jira obboloota. Asraata kaffaluun kennaan qobaatti akkamittiin akka kenninu asumarra nuuf taa'ee jira. Asraanni keenya kurnoo keenya 10 keessaa tokko waaqayyoof galchuu akka qabnu nutti dubbatee jira. Kan bara ammaa kana garuu iddoo adda addaatti taargeetiin isaanii maallaqa funaanuu irratti kan xiyyeeffate isa kana otoo addan baasiin isumayyuu waldaan baay'een kan ani beeku kennaan qofaatti kurnoon yeroo kaffalamu nagayeen illee mataansaa funaanameetu waldaadhaaf galii ta'a. Waldaan immoo gararraatii kaasee hanga gajjallaatti caaseffama mataasaa qaba. Caaseffama mataasaa qaba. Kana otoo hin qabaatiin akkasumatti idduma adda addaatti maqaa Kiristoosiin waldaa bannee raajii dubbachuun waldaa bannee waan akkasii nama raatii maallaqa funaanuun kun hin mul'ata. Isa kana of eeggachuu qabna. Maatii waaqayyoo warri taanee waaqayyoo nu haa gargaaru. Warra fo'aman waaqayyoof warra fo'aman yoo danda'ameef wallaalchisuudhaaf socho'uu jedha. Nu wallaalchisuuf Keeniyaa keessatti nu lubbuu baay'ee fixe nyaata lagatee dhugaatii lagatee lagadhaa jedhee ajajee yoo akkas gootan mootummaa waaqayyootti galtu jechuudhaan namoonni lubbuu isaanii akka dhaban gochuun kun har'a
Itoophiyaa qofaatti keessattis ganaa argamuu qabannee balbala keenyatti eeguu hin qabnu. Achitti ta'eera borummoo asis dhufuu danda'a. Raajonni sobdonni kun akka kanaatti iddoo adda addaatti baay'atanii namoota dogoggorsuuf dinqii adda addaa akka isaan godhan. Dinqii isaan godhan kun maayini? Ibiddallee waaqarraa maroobsanitti jedha. Ibidda waaqarraa maroobsanitti dinqii gochuu danda'u. Waan baay'ee gochuu danda'u. Humna hafuura hamaatiin hojjetu waan ta'eef humna hafuura hamaa sana humna keenyaan faana wal cina madaaluu hin qabnu. Waaqayyo faanas walitti madaaluu hin qabnu. Humni hafuura hamaa kun waaqayyo olitti miti. Waaqayyoof wanti hin danda'amne tokkollee hin jiru. Garuu yoo danda'ame akka fooniitti yoo tilmaamne dinqiidha jedhamee kan yaadamu bokkaa roobsuu ta'uu danda'a. Bubbee adda addaa gochuu danda'u. Wanta adda addaa nuti humna keenyaan gochuuf hin madaalle raawwachuu ni danda'u. Isa akkasii kana dinqii akkasii kanarraa of eeguu qabna. Waaqayyo nu haa gargaaru. Dhufaatiin Kiristoos ga'uusaa mallattooleen kana qofaa otoo hin taane baay'eetu jiru. Of eeggachuu qabna yaa obboloota koo. Waaqayyoon cimnee kadhachuudha qabna. Kan nu oolchu waan hundumaarra kan caalu kan nu oolchu Kiristoos qofaadha malee beekumsa keenyaan waan adda addaatiin gochuu hin dandeenyu. Kitaaba qulqulluu kana dubbisuu qofaadhaan gahaas miti. Otuma dubbifannu Waaqayyoon kadhachuutu immoo hundumarra caala. Kitaaba kana keessatti hafuuraan barreeffame waan ta'eef wanta hafuuraan barreeffame kana hafuuraan hubachuutu danda'ama malee fooniif dhiigaan hubachuunis ni ulfaata. Waaqayyo han ittiin hubannu hafuura isaa nuuf haa kennu, dandeettii isaa nuuf haa kennu, beekumsa isaa nuuf haa kennu. Wallaalchistoota raajota sobdoo kana jalaatii kan ittiin oollu Waaqayyo ogummaa kana nuuf haa kennu. Nuti warra Waaqayyoof fo'amedha. Fo'amneerra nu wallaalchisuuf immoo socho'aa hafuurri hamaan kun waan ta'eef isa fo'amne kana nu wallaalchisee akka duubatti nu hambifneef diinni keenya Waaqayyoon cimnee kadhachuu qabna. Amma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Guyyaa biraa viidiyoo biraatiin hanga wal agarrutti gooftaan si wajjin haa ta'u, nu wajjin haa ta'u. Warri har'uma haaraa gara viidiyoo kanatti dhuftan sabiskiraayib gochuu hin irraanfatinaa. Sekendii tokko qofaa isin fudhata. Sabiskiraayib gootanii yookiin immoo sheer yoo gootan obboloota keessa warra kaaniin isin ga'a. Viidiyoo haaraa nuti gadhiifnu isin qaqqabuu danda'a. Kanaatiifuu gahee keenya akka kanaatti haa baanu. Ayyaanniif araarri gooftaan isiniif haa baay'atu jedha. Nagaan tura.